borumtaas immoo Yohaannis bartoota isaa keessaa namoota lama wajjin dhaabata ture. Yohaannis utuu Yesuus achiin darbuu ilaalee ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhe. Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isa duukaa bu'uu isaanii argee maal barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Rabbi eessa buufatee jedhanii deebisaniif. Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo koottaatii ilaalaa jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesuus buufatee arganii guyyaa sana isa bira oolanii yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture jedha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Egaa kutaa kana keessaa waan gurguddaa saditu jira. Kan caafee Yohaannis isa ergaawwan caafe isa mul'ata Yohaannis caafee fi wangeela Yohaannis isa caafeedha. Eenyu haa caafu eenyu yaada Waaqayyoo tas keessa jira. Jireenya Gooftaa Yesuus yeroo fooniin biyya lafaarra ture duukaa bu'anii isa argan, isa dhagaan, isa qaqqabatan, isa itti jiraatan barreessan waan ta'eef seenaa qabatee jira macaafni qulqulluuni. Haa ta'u malee waan hafuurri Waaqayyoo gara koo fidee kutaa kana keessaa waan Waaqayyoo natti dubbate anis isinitti dubbadha. Kanaaf ergaa akkas jedhu irratti dubbachuu barbaada. Gooftaa Yesuus Kiristoos warra isa duukaa deemanitti garagalee maal barbaaddu jedheen. Maal barbaaddaa waan jedhu qabadha. Maal barbaadda yookiin maal barbaaddu? Namni akka dhuunfaatti waan barbaadu qaba. Akka biyyaatti akka waloosaatti waldaa waan barbaadu qaba. Kanaaf Waaqayyo guyyaa har'aa maal barbaaddaa nuun jedha. Kutaa kana keessaa isa tokkoffaa Yohaannis Cuuphaa nama jedhamutu jira. Yohaannis Cuuphaan Gooftaa Yesuus dura garaagarummaa dhalootaa ji'a ja'a jira. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa gabaabsee isinitti himuu barbaade maatiin inni irraa dhalate maatii tajaajiltootaa yookiin sanyii lubootaa keessaa warra ta'an warra Waaqayyo isaan filate keessaa nama kakuudhaan dhalatedha Yohaannis Cuuphaan. Elzaabeet haati isaa maseentuu turte kadhata waggaa dheeraa booda Zakkaariyaasiif Waaqayyo kadhannaa isaa dhagee Luqaas boqonnaa 1 dhaqxan ilaaltan haala tajaajila isaa haala jireenya isaa utuun dhalatiin dura Waaqayyo dubbate karaa Gabreel. Yohaannis kun akkuma kaleessa waa'ee isaa dubbatame erga dhalatee kaasees waan Waaqayyo akka hojjetuuf dachee kanarratti isa fide hojjechaa nama turedha. Kanaaf Yohaannis Cuuphaan kuni eenyu yoo jettan nama Waaqayyo utuu inni dhalatiin dura waa'ee isaa dubbate. Nama kakuudhaan dhalatedha. Nama hafuurri Waaqayyo guddaan irra jiru. Tajaajila Yohaannis keessatti immoo Yohaannis bara tajaajila isaa keessatti dhaloota bara sana jiran biratti yaada garaa geeddarannaa lallabaa ture. Mootummaa Waaqaa dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaadhe dhaloota yeroo sanitti lallabaa ture. Inni garaa abbootaa garaa ijoollotaa walitti deebisee tokko godhaa'edha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhalootatti lallabaa ture. Dhugaan dhugaadhaa jedha. Tajaajiltoota bara keenyarraa bara sanirraa kan adda isa godhu hin qaba. Waa'ee isaa lafa onaa keessatti illee sagaleen hin iyya. Isaayyaas raajaa turan dubbachaa turan namarra deebi'ee tajaajila akkasii kennaa turedha. Cuubaa ture Yesuus Kiristoos utuu tajaajila eegaleen dura. Uffata illee akka nuyi babbareennee deemnu kana uffata gaarii hin qabu. Mudhii isaa teebaan hidhateedha. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa kana Yesuus gadi fageenyaan dubbateera. Namni akka Yohaannis Cuuphaa hin jiru lafar. Garuu mootummaa Waaqaa keessatti immoo inni xiqqaanu isa caalaa'edha. Nama dhugaa dubbatee dhugaa irratti illee mormi isaa citeedha. Haa ta'u malee tajaajilaan kuni dhaloonni fayyina barbaadan dhaloonni gara Waaqayyootti deebi'uu barbaadan gara isaa dhufu ture. Kanarraa kan ka'e xiqqaas guddaas beekaas wallaalas
warra biyya bulchuu warra saraawitiis yeroo isaan gara isaa dhufan maal barbaacha manaa baatan jedhaan yoo yaada garaa keessanii geeddarachuudhaa dhuftanii tikikkil sirriidha garuu yaada garaa geeddarannaan keessanii jagaarii agarsiisu taanaan bishaanitti cuubamneerra mootummaa waaqaa gallattanii yaadinaa qottoon muka hundumaarra jira muka ijaan godhanne muree balleessane fuulaan fuulatti dhaabatee dhugaa sagalee waaqayyoo ija jabinaan lama lallabaa turedha. Hilmaan bofaa, hilmaan buutii, hilmaan marrataa maal arguuf yaatan jedhee ija jabinaan haasaa mootii fuuldura dhaabatee cubbuu isaa namatti himaa turedha Yohaannis. Kanaaf waan adda isa godhu baay'ee qaba. Haa ta'u malee Yohaannis dhaloota sana biratti akka raajitti ilaalamee akka raajitti simatameera. Kanarraa kan ka'e inni garuu ifa biyya lafaa dhufuuf jiru sana akka hin taane sirriitti eenyummaa isaa bareechee beeka Yohaannis. Inni ofii isaa mul'isuuf odoo hin taane isa dhufee jireenya nuu kennuudhaaf jiru mul'isuudhaaf karaa ta'ee dhufe. Karaa qopheessaadha. Tajaajilli isaa karaa qopheessituudha. Haala mijeessituudha. Iyesuusiif karaa saaqaa ture. Kanaaf namni kun duuka buutuu horatee ture. Yohaannis kun raajii waan ta'eef nama guddaa waan ta'eef namoonni yaada garaa isaanii geeddarachuu isaanii kan mul'isan bishaanitti cuubamanii achi keessa immoo ba'u. Kanaaf mootummaa waaqayyoo nama lallabudha. Sagalee isaa ol fudhatee namni dhageessoo dhaga'uu baates mootummaa waaqaa lallaba. Kanaaf hafuurri waaqayyoo namarra buufatee hojii isaattiin hojjechaa jirudha. Haa ta'u gaa Iyesuus gaafa mul'achuudhaa ka'u dhufee harka Yohaannis cuuphaa kanatti cuubame Iyesuus mataan isaayyuu. Kanaaf warra isa duukaa hiriiranii jiraniin ana miti ifti biyya lafaa tokko jira na booddeedhaan dhufaa kan jiru. Ani bishaaninan sin cuuba. Inni na booddee dhufaa jiru tokko jira. Gadi jedhee kophee miila isaatiillee hidhuu hiikuu hin danda'u. Inni narra jabaadha. Inni anarra jireenya of keessaa qaba. Inni biddaan hafuuraan sin cuuba. Isatu na duubaan dhufaa jira. Kanaaf ani garuu karaa qajeelchituudha malee ifa biyya lafaa miti ani. Iyesuusin agarsiisa. Tajaajilaan kun ofii isaan agarsiifne. Iyesuus oolaa waaqayyoo jedhee lallabe. Haleluuyaa. Ilma waaqayyoo jedhee waa'ee isaa kan dubbate Yohaannisidha. Kanaaf warra isa duukaa deemaniin ilaa oolaa waaqayyoo isa gara biyya lafaa dhufe isa jireenya kennu isa boqonnaa kennu isa hidhaa namarraa hiiku isa warra quban kaasu ilaa jedhee namootatti agarsiise. Warri isa duukaa deeman Yohaannisin dhiisaniit Iyesuus duukaa barbaacha deeman. Maaliif jennaan Iyesuus hin caala Yohaannisiin. Ameen. Merka keessa holkaasaati isa caalu argadheera daame. Ameen 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 ameen. Kanaaf ittan dhufeera. Yohaannis kaleessas waamichi isaa on mul'isuu otoo hin taane Iyesuusin mul'isuudha. Hobbeessisuu otoo hin taane Yesuusin beeksisuudha. Karaa ta'ee dhufe. Jireenyi isaa jireenya lafoonaati. Akka nu nyaata jijjiirree nyaannullee nyaatu. Hawwaannisaaf damma moggaadhaadha. Lafa vi'eetiin qabu mana gaariittiin galu lafoonaa midirra badaa keessa deeme waa'ee Iyesuus isa dhufee fannifamuuf jiru isa kana lallabaa jira. Waaqayyotti amanaa qalbii keessan jijjiirradhadhee nama amanuudha. Nama akka kanatti lallabuudha. Haa ta'u gaafa Iyesuus mul'atu iji isaa banamee ilaa inni narra caalu dhufeera. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Sambooda gaafa ilaa oolaa waaqayyoo sawaa'ee isaa macaafa seeraa keessatti macaafa raajotaa keessatti caafame waan jedhe fakkaata namni beeka waan ta'eef hitti agarsiise Iyesuusin agarsiise dhaloota Iyesuusin agarsiisan sinaa taasisu Waaqayyo. Mee nama si cinaatti garagalaate ati maal barbaadda jedhaani. Yesuus Kiristoos gaa utuu deemuu jarreen lama fiiganii dhufanii Iyesuus duukaa dhufan. Maali eenyu barbaaddu jedheen Iyesuus. Haleluuyaa. Rabbi eessa buufate masii barbaanna. Nuyi kan barbaacha deemnu oolicha waaqayyoo isa jedhamudha. Isa barbaacha deemnannaan deemaanarra. Sinitto mul'isuun dhufne hin jenne. Iyyannaan koottaa laalaa jedhe. Maal barbaadu jarreen kun Iyesuusin barbaadu.
namni waldaa keessatti irra maaliin barbaada? Maal barbaadaa jira? Bara amma jiraannu kana keessatti namni jireenya duwwaan barbaadu, dhaloonni du'a barbaadu ka'eera. Dhaloonni jannata galuu barbaadu akkuma jiru, dhaloonni si'ool galuu fedhii guutamaa jiran ka'anii jiru. Yeroo tokko akkas jedhan, amma maal arguu barbaadda, maal akkasii ta'uu barbaadda jennaan, si'ool iddoo jedhamu sana dhaqee argee achitti bashannanuun barbaadaa kan jedhantu ka'eera. Ees gaannam. Gubachuun erganoollee gaannaman dhaqee arguu barbaada kan jedhan. Nama si jinaatti naa garagalaati maal barbaacha waldaa deemtaa jedhaan. Bartoonni Yohaannis Yesuus barbaacha Yohaannis inni sadii deeman. Maaliif? Kan Yohaannis caalutu argame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni barbaadamus maal barbaaddu jedheen. Har'as gaaffii Waaqayyo si gaafataa jiru maal barbaaddaa siin jedha Waaqayyo. Biyya lafaa kanarratti fedhiin namaan guutu. Garuu inni fedhii namaa guutu Kiristoos ammam gola keenya keessatti, mana keenya keessatti, biyya keenya keessatti, gaa'ila keenya keessatti barbaadamaa jira laata. Namni baay'ee waldaa gaafa dhufu Yesuus isa fannifame barbaaduu dhiisee nama barbaadaa jira. Namni baay'een isa du'e isa oolche barbaaduu dhiisee dubbii barbaacha waldaa dhufa. Inni kaan Yesuus Kiristoos isa fannifame mul'isuu dhiisee mul'isuu barbaacha waldaa kan dhufu lakkoofsan qabamu. Maal barbaacha gooftaa duukaa deemta? Maal barbaacha fuula Waaqayyoo dura teessa? Amma nama tokko waanuma barbaadan kan hin beekne sanbatumti ga'eef sanbati jira miti herreedhanii waldaa dhufan jiru. Nama si jinaatti naa garagala maal barbaaddaa ilaali. Namni biyya lafaa kanarratti waan barbaadu qaba. Keessumaa waan sadiif waan barbaadu qaba. Tokko foon isaatiif. Foon isaatiif namni wayyaa hin barbaada, mana hin barbaada, niitii hin barbaada, dhuguu hin barbaada, sirbuu hin barbaada, hejjuu hin barbaada, hatuu hin barbaada. Foon kun waanuma inni hin barbaadne jiru dachee kanarratti. Waan foon barbaadu guutuudhaaf namni biyya hin geeddara, lafa hin geeddara, naannoo hin geeddara, amantii hin geeddara. Maal waan ta'eef waan foon barbaadu kennuufiidhaaf. Gooftaan Yesuus warra buddeen barbaaduuf warra jireenya barbaadu adda baasee bareera. Isin kan na barbaaddaniif waan nyaattanii quuftaniif malee dubbiin koo isinii galee na barbaaddu miti jedhe Yohaannis boqonnaa jaarratti. Maal barbaaddu? Waan kaleessa buddeen nyaattaniif har'as buddeenuma jira jettanii dhuuftanii. Har'a garuu buddeen isa waaqarraa nyaattu. Ameen ameen ameen. Isa waaqarraa bu'e isa kan jireenya kennu. Namni isa nyaate deebi'ee hin beela'u. Har'a isa galee barbaaddan hin jiru. Har'a isa olii dhufee nyaattu jedhe. Warra fedha fooniitiin guutamanii deemanii gaa'uma tokko barsiisuma kana kenninaan si'a tokkicha namni kumni shan dacha'e. Namni fedha foonsaa guuttachuudhaaf yeroo hundumaa Waaqayyoon barbaadu badaa gooftaa faana fulla'u. Fedha foon kee guuttachuu duwwaadhaaf amanaa taate taanaan, tajaajilaa taate taanaan badaa gooftaa wajjin hin deemtu hin galta guyyaa tokko. Quuftee ennaan hin galta. Fayyitee ennaan hin galta. Hamma namoota akkasiiti namoota fedha foonii duwwaa waldaa deeman. Fedha foonii duwwaa guuttachuudhaaf gooftaa kadhatan. Makiina naa kenni, mana naa kenni, niitii naa kenni, buddeen naa kenni, daabboo naa kenni, shiroo naa kenni, qamisii naa kenni. Dhaloota fedha foonii duwwaa barbaadu waldaatti baay'ate. Foon keenya waan lafarraa kana sirriitti barbaada. Amma dhugaa jirtu sinitti namni dhufaatii mootummaa Waaqaa barbaadu nama meeqa waldaa keessaa? Namni baay'een Ameerikaatti galuu barbaada malee mana gaariitti galuu barbaada malee mootummaa Waaqaatti galuu fedhu. Isa Waaqa beekaadha akkuma warra kaanii. Fooni mootummaa Waaqaa galuu waan hin feeneef hin barbaadus hin galamus. Waa'uma lafaa barbaada inni lafarraa dhufe waan ta'eef. Abdii mootummaa Waaqaa galuu hin qabu foon nanaaf sinirra dhugun. Kanaaf waa'uma gadii barbaadii siin jedha. Mee nama isa jinaatti foon keetiif maal barbaadaa jirtadhaan?
foonsaa guuttachuudhaaf namni waan inni keessa hin galle hin jiru. Fedha foonsaa argachuudhaaf du'eera, hidhameera, dhukkubsateera, waraanameera, namaan tuffatameera, biyya gadhiiseera, waldaa keessatti adabameera, cabeera, nama kolfaateera. Maal waan barbaaduuf fedha foonsaa guuttachuudha jedhee. Foon immoo hafuuraan mormaa jedhe Gooftaan. Fedha namummaa keessan isa foonii hafuura hin ajjeeftan taanan balaadhaa jedha. Amanaa waldaa keessaa qabnu baay'eesaa warra fedha foonii barbaadu. Fedhi foonii hin nyaannaa hin dhugnaa duwwaadha. Fedhi foonii maalitti galla maal uffannaa duwwaadha. Dhagna keenya keessa taa'ee yeroo hundumaa waa fidiyedha. Foon keenya kun Yesuus badaan barbaadu. Badaan barbaadu. Arra garuu waa tokko isiniin jedha. Inni waan hundumaa irra caalu. Foon keetiif inni yaadu, lubbuu keef inni yaadu, hafuura keef inni yaadu. Na barbaade isa barbaaddu siif fallaadhaa siin jedha. Jireenya namaa keessatti foon waan barbaadu qaba. Lubbuun keenya waan barbaadu qabdi. Hafuurri Waaqayyo nu keessa kaa'e waan barbaadu qaba. Nuyi garuu isa lubbuun barbaaddu dhiisnee, isa hafuurri barbaadu dhiifnee, isa foon keenya barbaadutti humna keenya, yeroo keenya, maallaqa keenya fixaa jirra. Maal barbaaddaati? Biyya lafaa kanarratti sooromtee bor akka waan hin godhen taa'oo si ol gales jechuudha moo? Har'allee yoo natti bades jireenya bara baraatiif fiiga ittee isa kanaaf deemta laata? Maal barbaaddu? Nagaranyaa duwwaa ta'eera amma beektee waldaa keessa jiru. Tonkolanyaa. Dhageessanii? Dubbii barbaada. Jireenya dhiiseera. Waaqeffannaa dhugaa gadhiiseera. Kiristaanummaa gadhiiseera. Maaliif ho'ettan namni waa'ee mootummaa waaqaan barbaanne waa'uma lafarraa duwwaa barbaadu waaqaaf hin ta'u. Waaqayyo immoo waa barbaaddellee dursi mootummaa koo barbaadi san booda waan barbaaddu sii kenna. Nu wal jala dabarre. Arras waan akkasiin jedha. Maal barbaaddaa siin jedha. Hafuura keefis, foon keetiifis, lubbuu keetiifis maal barbaadda? Amanaan maal barbaaduu qaba? Tokkoffaa Waaqayyoon gooftaa isaa uumaa isaa barbaaduu qaba. Warri barreeffatan. Daawit lubbuun koo Waaqayyoon hin dheebotti jedhe, hin barbaaddi jedhe. Nama beekatu lubbuu isaa Waaqayyoon dheebotee barbaada laata? Hafuura isaatiin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lubbuu keenyaaf dhufe. Maal keenyaaf hin jedhe? Lubbuu keessaniifan boqonnaa kenne. Barri kun baratti waan Waaqayyo barbaadamu fakkaatu garuu Waaqayyoon barbaadamuu dhiiseedha baay'inaan. Namni waan harka Waaqayyo irra jiru malee Waaqayyoon hin barbaadu bada. Har'a akkana isiniin jedhaan obboleessi keessan. Isa harka Waaqarra jiru hin barbaadini Waaquma barbaadi. Gaafa Waaqa barbaadde innati barbaaddu si barbaada. Sooruma barbaaduuf dura isa nama sooromsu barbaadi. Guddina barbaaduun dura isa nama guddisu barbaadi. Beekamuun dura isa nama beekamaa nama godhu barbaadi. Kabaja barbaadda taanan isa kabaja namatti godhu Waaqayyoon barbaadi. Jarri kun Iyesuus barbaacha Yohaannisiin dhiisanii duukaa deeman. Buddeen hin barbaadanii, maqaa argachuu hin barbaadanii, Rabbi eessa buufatee, barsiisaan eessa jiraataa, lafa oolmaa isaa arguu barbaanneedhan. Koottaa jedhee gooftaan laalaa jedhee. Waaqayyoon barbaaduun nurra jira. Bara keessatti Waaqayyo na barbaaddadhaa jedha. Keessumaa Israa'elootaan yoo garaa keessan guutuu na barbaaddannaan argattu jedha. Firoota koo har'a dhaamsa isinii dhaamu jira. Waaqayyo gaafa charchii dhuftu duwwaan barbaadin. Waaqayyo mana keetti galee barbaadi. Hojii kee keessatti barbaadi. Karoo kee irratti barbaadi. Kadhannaa kee keessatti barbaadi. Ati jirtaa na wajjin. Keessa jirta Waaqayyo. Si arguun barbaada. Sitti boqochuun barbaada. Dhimma koo akka ilaaltu sin barbaada. Akka na fayyiftu sin barbaada. Balbala akka na bantu sin barbaada jedhaani. Namni baay'ee Waaqa barbaaduu dhiisee nama barbaadutti deebi'eera.
waaqa barbaaduu dhiisee fedha foonsaa barbaadutti deebi'eera. Hangoo barbaadutti maqaa barbaadutti deebi'eera. Akkasiin jedha Waaqayyo. Hangoo bulfina biyya lafaa kan argachuu barbaadde dursi na barbaade. Sasi barbaachisu siif allaadhaa siin jedha Waaqayyo. Heewuuf barbaadus. Mee nama si jinaatti garagala. Waaqayyoon barbaadaa jirta moo akkamiidhaan? Namni tokko Waaqayyo wal loleera. Waan Waaqayyo wajjin jiruun fakkaata yeroo laalan. Waaqayyo maaliif barbaadan? Isa jalqaba akka nu isa barbaadannu fedha isaati waan ta'eef. Yoo na barbaadattan maal gootu? Anaan argattu. Waaqayyoon barbaadanna taanaan wanti nuyi barbaannu hundumtuu isa keessaa gadi nuu dhangala'a. Barbaadi mana kee keessatti, barbaadi hojii kee keessatti. Ati na wajjin hin jirtu taanan salphina. Ati na wajjin hin jirtu taanan kufaatiidha. Ati na wajjin hin jirtu taanan nyaadhu garaan hin ga'u. Uffadhu natti noo'u. Facaafadhu homaa. Yoo ati na wajjin jiraatte garuu xiqqoo kootu naa baay'eedha. Sin barbaada. Firoota koo Waaqayyo akka nu isa barbaadan nu hin fedha. Isaayyaas 55 jaarratti Waaqayyo barbaadadhaa utuu inni dhiyoo jiru. Waaqayyo yeroo inni namarraa fagaatu jira. Barbaaddee yeroo inni si jala noo waannee jira. Kadhattee yeroo deemiin hin arganne jira. Nama tokko Waaqayyo har'a kadhadhu na barbaadi jedhaan gaafa Waaqayyo na barbaadi jedhuun namichi hin jiru. Gaafa rakkinni dhukkubni qeetti wal ga'ee seexanni qeetti wal ga'ee garuu Yesuus jedhe hin jiru. Yeroo fedha foonsaa guuttachuuf olii gadi fiigu gooftaan na barbaadi gaafa jedhuun hin jiru. Namichi gaafa deebi'ee immoo gooftaa eessa jirta hin jiru. Na barbaadi siin jechaa jira lubbuu tokko Waaqayyo. Waa'ee mana kee na barbaadi. Waa'ee fayyaa kee na barbaadi. Waa'ee hojii kee na barbaadi. Si eebbisuun barbaada. Warri Waaqayyoon barbaadan siniif haa mul'atu Waaqayyo. Warri Waaqayyoon barbaadanii Waaqayyoon argatan namoota yaadi garaa isaanii qullaa'oodha. Gooftaan Yesuus Maatiyoo 5 irratti barsiiseera. Warri yaada garaa qullaa'oo gammada isin Waaqayyoon argituudha. Waaqayyo duuriyyeef hin argamu. Sobduuf hin argamu. Waliin dhooftuuf hin argamu. Kan gubboo nyaattuu hin argamu. Ejjituudhaan argamu. Sobduudhaan argamu. Warra garaa isaanii qulqullaadhaaf argama Waaqayyo. Waaqayyoon arguu barbaadda taanan jireenya kee keessatti, tajaajila kee keessatti, gaa'ila kee keessatti, karaa kee irratti, mul'ata kee keessatti maali dhoottan garaa keessa qulleessuudha. Warra garaa qullaa, warra sammuu qullaa, warra ilaalchi qullaatu Waaqayyoon ofirratti arga. Waaqayyoon kan argan warra arrabni isaanii soban dubban. Heewu tulluu Waaqayyootti kan ol ba'u jedhe Daawit. Saarrabni isaan xuraa'in, sagaraan isaa jal'aan ta'in. Isaanuma kana yaa Waaqayyo warri fuula kee arguudhaaf jiran jedha. Cubbuu keessa otoo jirtu Waaqayyoon nan argaan soba. Hammeenyaan garaan kee micciirame harka Waaqayyoon nan argaan soba. Ani obboleessi kee irra sittani. Jibbaan guutamtee Waaqayyoo walan argaan soba. Garaan kee hadhaa baatee Waaqayyo ulfina isaa laalaa ta'utti soba. Hin danda'amu. Of gowwoomsaa jiraatta bara kee. Garaa qulqulluudhaan barbaadama Waaqayyo. Gad of deebisuudhaan barbaadama Waaqayyo. Isa sodaachuudhaan barbaadama Waaqayyo. Isa kabajuudhaan kabaja isaa laachuudhaan barbaadama Waaqayyo. Gadi jettanii isa barbaaddanii siin jalaan dhokatu gaafas. Barbaadadhaa Waaqayyoodhaan. Yesuus barbaacha banaa maal? Dhaloota Kiristoos barbaada nan barbaada ammaan. Namoota baay'ee waldaa keessatti amma Kiristoos dhiisaniiru. Dubbii biyya lafaa kan barbaacha yaa'an. Arrantinaan maal haasa'e maal dubbate jechuu kam deeman baay'ataniiru. Kanaaf Waaqayyo hundumaa dhiisaa na barbaadadha isiniin jedha. Warra irra carraa argattanii dhuftan maaliif jennaan ani cubbuu keerraan si fayyisaa jedha. Maaliif Waaqayyoon barbaadan? Cubbuu keenyarraa kan nu qulleessu isa duwwaadha. Dubartii cubbuu irratti qabamtee maqaa ishii bade Luqaas 7:36 ilaaltan.
manuma banattee tol seentee miila Yesuus irratti lafa dhoofte imimmaan miila isaa jiisa shittoo gati jabeessa sarratti dhangalaasa rifeensa mataa isheetiin miila isaa haxaa ishee waan gootu beetti jaalala agarsiisti Kiristoos barbaachatu tol seente kaayyoon ishii buddeen nyaachuu miti kaayyoon ishii mana argachuu miti kaayyoon ishii beekamuu miti Yesuus Kiristoos cubbuu koo akkanaa dhiisu jetteet mana namicha nyaataaf waamame keessa nyaataaf isaa waame keessatti balbaluma banattee tol seente miila isaa irratti kufte fayyina fudhattee gadi baate cubbuu ishii irraa ka'e ol kaafadhu utuu cubbuu keessa jirtu barri sirratti hin dhumin namni ameen hin jenne rakkoo qaba utuu dukkana keessa jirtu barri sirratti hin dhumin too jireenyi kee hidhamee jiru barri sirratti hin dhumin ameen jedhi siif haa ta'u bee warri Kiristoos barbaadan jabaadha warri Yesuus barbaacha mana Waaqayyoo deemtan jabaadha har'a saganaanan sin jajjabeessuuf dura keessan dhaabadhe yeroof duuba fakkaattu malee sin dura yeroof wallaalota fakkaattu malee sin beektota yeroof nama homaa hin qabne fakkaattu garuu warri Yesuus barbaadan sooressoota waan kamuu ositti habee Yesuus nagaa jettee hidhuma caala kanaaf Yesuus barbaade hammeenyan barbaadin tonkoliin barbaadin jechan barbaadin rakkinan barbaadin Yesuus gaafa barbaaddu jireenyi kee hin fayya sammuun kee hin fayya lapheen kee hin fayya kanaaf inni warra cubbuu qabaniif dhufee du'e hilaa hoolaa Waaqayyoo jedhe isa qalamuuf jiru hoolaan bara kakuu moofaa qalame baay'een isaa nama raawwatee bilisa hin baafne hoolaa kakuu haaraa garuu Yesuus Kiristoos inni bara keenya nuuf argame raawwattee bilisa akka baatuuf jedhee dhufee sii qalame isa barbaadda taanan bara baraan cubbuu sirraa fagaata isa barbaadda taanan atiif cubbuu waliif diina ameen Yesuus cubbuutti faradee cubbuu balleessee siin bilisa si baasuudhaaf dhufe abbaa qabeenya abbaa fooqii si gochuu caala cubbuurraa bilisa si baasee mucaa koo akkasiin jedhuuf Yesuus isa kanaaf dhufe namni garuu cubbuurraa fayyuu utuu hin barbaadin qabeenya barbaada Waaqayyo immoo cubbuurraa bilisa bahii jedha kan dhufeef Yesuus si sooromsuu caala si qulleessuuf mana si kennuu caala si qulleessuuf harka kee ol kaafadhu jireenya shaaggate keessaan jireenya kee baasedha Waaqesh merga kee ol kaasi waan sirratti dulloomi waan sammuu kee irratti wal ga'e waan hafuura kee irratti wal ga'e waan si dadhabsiisee Waaqa biraa si galchuu kee humna du'aa ka'u Yesuusiin taappellaa seexanniif namni sirratti dubbise humni gaaddidduu dhukkubaaf cubbuu hammeenyaa har'a sirraa haa tarsha'u inni si ceepha'u sirraa haa ka'u garaan kee haa qullaa'u sammuun kee haa qullaa'u harki kee haa qullaa'u arrabni kee haa qullaa'u ameen jedhi siif haa ta'u Yesuus si qulleessuu barbaada Waaqayyo qullaa'uu barbaadda taanan qorichi cubbuu Yesuus qofadha qorichi cubbuu Yesuus qofadha warra hateef inni dhiifama godha warra ejjeef inni dhiifama godha har'a yoo araaraa ta'ee jira dabii otuun du'in utuun badin gara Waaqaatti deebi'i ani obboleessi kee kanan sii dhaama yoo Yesuus barbaadde cubbuun sirraa fagaata ammeenyi sirraa fagaata jibbi sirraa fagaata ofittummaa sirraa fagaata Yesuus itti urgaa'u ameen nama Yesuus barbaadu yeroo hunduma haaraadha jireenyi isaa qulqulluudha sammuusa namamma yoo dhukkuba kee irraa hin fayyite isa foonii jenneen malee hin jaalatu garuu waa tokko isinitti kaansarii irraa fayyite jechuun cubbuu irraa fayyite jechuu miti HIV irraa fayyite jechuun cubbuu irraa fayyite jechuu miti dhukkuba bo'oo mataa dugdaa kutaa irraa fayyite jechuun jireenya bara baraa galte jechuu miti barbaadi ammallee yoo fayyites yoo sooromtes Waaqayyoon barbaaduu dhiisin namni baay'een guddannaa Waaqa barbaaduu dhiise namni baay'een fayyuu dinnaan hin barbaadu jedhee Waaqayyoon gatee deeme halloo mijates oo mijachuu baates nuyis akka isa barbaannuuf waamamneerra na barbaaddadhaa jedhaa jira Waaqayyo yoo qullaa'uu barbaadde na barbaaddadhu yoo nama ta'uu barbaadde na barbaaddadhu yoo akkanan si guddisu barbaadde na barbaaddadhu gaafa sana araarri koo sirratti dhangala'aa jechaadha
kanaaf maaliif waaqayyoon barbaadan gara xumuraatti fidaan jira nagaaf gammachuu isa kenna biyya lafaa kana iddoo kam nagaa maddi nagaa burqaan nagaa Yesuus qofa gammachuun Yesuus qofa gammachuu biyya lafaa kanarraa hin arganne kan sin ilaatu Yesuusidha nagaa biyya lafaa kanarratti hin argamne kan sin ilaatu Yesuus qofaadha kanaaf gaafa dubbii kee barbaade akka nama buddeen nyaatu tan isa nyaadhee Ermiyaas 15:6 innis gammachuudhaan garaa koo guuteedha qannoodhaan garaa koo guutee jedha Ermiyaas dubbiin waaqayyoo akka dammaatti namatti mi'a warra beelaan beela baasa warra dheebotan dheebuu baasa kanaaf garaan kee akka gammadu kan godhu dubbii waaqayyooti daadhii dhugdeef biiraa dhugdeef niitii 5 fuuteef mana garaa ijaarratteef lafa kaaree 5,000 qabaatteef atti dassatim hin gammadu namni garuu gammaduudhaaf dachee kanarratti biyya jijjiire niitii jijjiire waldaa jijjiire wayyaa jijjiire dhuguma sinitti himam namni waan hin jijjiirre hin jiru gammaduudhaa jedhee qullaa deeme ta'uu dide wayyaa jijjiire uffate ta'uu dide gammaduudhaaf fira koorra sittan hima gammachuun Yesuus alan jiru gammachuun birrii miti gammachuun qabeenya biyya lafaarraatti qabdu miti inni gammachuu ta'uu hin danda'u maddi gammachuu keenya Yesuus duwwaadha merka keessa lolkaasa Yesuus jedha na duukaa yoo si waamu jedha gammachuun koo guutuu ta'a jedha arrasiiban kadhadha gammachuun kee raawwatee guutuu haa ta'u nagaa barbaadda gammaduu barbaadda isa gammachuun nagaa kennu waaqatti hirkadhu waaqa amanan nagaan isa keessara nagaan mindaa guddaa keessa jiru waaqa guddaa keessa jira mana guddaa keessa jiru nagaan Yesuus isa guddaa keessa jira baay'ina birrii keessa gammachuun argattan waraansa lola dhukkuba malee qoraattii malee gaafa gooftaa barbaaddu nagaa argatte jechuudha gammachuu argatte jechuudha biyya lafaa kanarratti namni waan inni baay'ee barbaadu nagaaf gammachuudha addunyaan kun waan baay'ee yaaddeessaa jira waan baay'eetu ishii yaaddeessa addunyaa tokko dhukkubni ishii yaaddeessa waraanni ishii yaaddeessa nagaa baduun ishee yaaddeessa balaan uumamaa ishee yaaddeessa kanuma keessatti warri Yesuus qaban nagaan isaanii guutuudha akka zareedhaa tulloonni yoo raafamaniyyuu gaaronni iddoo isaanii yoo gadhiisanii mixiqaniyyuu ameen 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 ani waaqa kootti nan gammada akka nama waaqattan si eebbisaadha waan ittiin biyya lafaarraa adda taatu nagaan kee guutuu siif haa ta'u ani nagaa akka biyyi lafaa kennutti hin kennu dheera Yesuus nagaan koo adda eebbi koo adda gammachuun ani si ilaadhu adda obboleettii koo mana keessaa nagaan dhabame biyya keessaa nagaan dhabame gaadaa keessaa nagaan dhabame tajaajila keessaa nagaan dhabame waldaa keessaa nagaan dhabame keessatti waaqayyo hafuura nagaa si ilaafaa laatu hafuura gammachuu si baalaatu gammadi waaqayyotti ameen garuu waa tokko sitti magaa utuu waaqan barbaadin gammachuu yeellamu nagaan hin jiru boqonnaan hin jiru fuula ifuun hin jiru gaafa waaqa barbaaddu garuu nagaa biyyi lafaan arganne mana keetii argama gammaduun nabe warratti waaqa barbaada boqonnaan nabe warratti waaqa barbaada gara xumuraatti fidaan jira maaliif waaqayyo barbaadan gargaarsaaf humna argachuudhaaf isattaanu jireenya bara bara argachuudhaaf eebba hafuuraaf foonii argachuudhaaf kanaaf waaqayyoon barbaadan humna argachuu barbaadda taana waaqayyoon barbaada jireenya bara bara argachuu barbaadda taana waaqayyoon barbaada eebba hafuuraaf foonii argachuu barbaadda taana waaqayyoon barbaada wantoonni nama sinitti meekun muraas gooftaa keessa malee isayyuu hin argaman eebbi karaa seexanaa eebbifamtu maraatummaadha numni isaa eebbi namni mana xonqolaa dhaqee eebbifamu dhumni isaa du'a namni tokko eebbifamuuf jecha biyya geeddaree deemee moratee dhufa birrii irratti wayyaa irratti naannoo irratti eebbifamuudhaaf sooromuudhaaf dhumarra garuu murii kee malee duuta du'a biyya irra hin jirreen duuta bakka namoonni akkas godhan galgalli isaanii nama tole nagarre ijaarratanii keessaa du'an
bara dhaloonni humnatti dhabe kanatti namni na deema humna hin qabu hin tajaajila humna hin qabu raafamaadha jireenyi nama baay'ee maaltu humna dhoowu namni cubbuu hojjetu humna hin qabu namni jireenya cubbuu keessa oolu humna hin qabu hafuurri isaa humna hin qabu kadhannaan isaa humna hin qabu tisiisaa irraa hin kaasu dhaloonni kun maal dhabe ottan buddeen hin dhabne wayyaan namni mana itti galuun namni humna dhabe arradan kadhachuu bandira daqiiqaa xiqqoo gargaarsa oli humna oli guyyaarraa booda waaqayyo akkasii kennu nan kadha yoo na dhagaa jiraatte hora fuubaatti ol kaas humna gararraa kan waaqayyooti humni biyyi lafaatti hin dhaadattu gararraa humni kan waaqayyooti humna ittiin milkooftu humna ittiin diinarraa aantu humna ittiin jawwee maraachitu humna ittiin seexana baaftu humna ittiin biyya lafaa mootee jireenya bara baraatti hin galtu humna ittiin wangeela lallabdu har'a waaqayyo samii banee siifaa dhangalaas humna fudhadhu maqaa Yesuusiin waaqayyoon barbaaduun bara namni isa dabbare kootu waaqa kadhadhu himbii kootu tajaajili himbii kootu fuula waaqa barbaadu himbii maal barbaachaa dhufta reeti nama si jinaatti gara maal barbaacha waldaa deemtaa jedhi namoonni dubbii barbaacha deeman gaafa dubbii argatan bakka yookiin hin badu yookiin dubbii biraa kaasu warri buddeen barbaadu buddeen hangalche waan warra jireenya barbaadu jireenyumaan geggeesse maal barbaaddaati waaqayyo maal akkasii godhu barbaadda na barbaadaa siniin jedha waaqayyo uffay hinga meesti waaqayyoon arguun barbaada ofirratti warratti fedhiin koo umuriin hafte keessatti dhugaadhaan sobii waaqayyo sobduu jaallatu dhugaadha hojii koo irratti mana koo irratti waaqan arguu barbaada warrettan arra maqaa Yesuusin arki ol ka'e kun yaa waaqayyo si duratti beekamaadha garaa ittiin si barbaadan garaa haaraa kenniif ameen jedhi garaa haaraa isa ittiin isa kadhattu sii baalaatu isa ittiin isa tajaajiltu sii baalaatu isa ittiin isa dhageessu sii baalaatu isa ittiin cubbuu baqattu sii baalaatu garaa du'aa garaa jibbaa garaa ammeenyaa garaa xuraa'ummaa waaqayyo si keessaa habaash garaa haaraa si uuma waaqayyo akkas jedhe Daawit garaa haaraa naa kenni jedhe cubbuu hojjetee gaafa argame yaa waaqayyo si duwwaa yakkeedhe waaqattas deebi'ee waaqayyotti himate garaa haaraa naa kenni jedhe dhaloota nanaa siniin kadhadha waaqayyo garaa haaraa siif haa kennu hafuura haaraa siif haa kennu ilaalcha kee haa haaressu waaqayyo warra isa barbaadu namaa gadi hin godhu waaqayyo warra isa barbaadu hin salphisu waaqayyo jennee dhaabannee kadhanna mee maal barbaaddaati mee maaluma barbaadda waaqayyo irraa daqiiqaa lamaan tokko nan kadhaa in kadhannan jedhe malee hin baanan jenne kadhadhaa kanatu bare duruu olii gadi hin fiigin kadhadhu fuula waaqayyo daqiiqaa lamaan tokko barbaadi waaqa kee hin dhaqqabda sakeessa manaan hin dhaqqabda waaqayyoon barbaaddadhaa sinaa eebbisu warri kadhataa jirtan as teessanii sammuun keessa warri gale gaa'umaa sanii gochuu hin danda'u araara barbaade ayyaana barbaade siimboo barbaade waan biyyi lafaa siin kennine kadhadhu waaqayyoon shakata rabagatoo lebediyaa jelebediyaanoo sakraa labaaya Yesus siin barbaadadha Yesus kan na qulleessu si kan nama na godhu si kan balbala naa banu si kan nama guddaa na godhu si ora bajala bara nageessa kophaa kee nageessa siin barbaadadha jedhaani siniif akka argamu immoo nan kadha olas kala la bajana makra la bara rialoobas si argama gaafa isa barbaadde taata si argama gaafa isa kadhattu si dhaga'amaa kadhannaan kee moo akkasuma waanuma sanbanni dhufee waldaa dhufta laata namni maallaan jedha yoon qe'ee ooleedhaaf dhufta laata moo fedhii gooftaa barbaaduu qabda gaafa iddoo kana dhuftu
lafammi janna keessa taa'e Yoonaas garaa qurxummii keessa taa'e nan argaa laata mana kee jedhe. Fakkaataara bajaana makraadiya. Liskee veelicheenee mekrede warri dubbiin koo sinii gale warra furri qulqulluun laphee kee taasa'e warri maal barbaadda akka Waaqayyo siin jedhee si taasa'u warri argitan warri argiti kan kooti jettan maal barbaadda obboleessa koo ulfina Waaqayyo harka jira dibata Waaqayyo harka jira beekamuudha Waaqayyo harka jira diina keessi lolaa jira akka mo'attu barbaadda Waaqayyoon barbaadi ila olicha Waaqayyo safa qalame safannifame Boskala bahadi la baradia. Gammachuu waan biyya lafaa kana keessa jiru. Yesus keessa jira nagaan obboleessa koo. Waraabata baradia. Warri cubbuu dhiisuun sinitti cime dhiisaa. Jaarsi waldaa nan agarre, tajaajilaan nan agarre. Amantoonni nan agarre jettanii lafa du'aa keessa gannaabattan dhiisa. Cubbuun nama guddise nan agarre nama ajjeese baay'ee argineerra. Cubbuu hojjetanii nama ulfaate nan agarre nama salphate baay'ee argineerra. Uumaa kee barbaadi gargaaraa kee barbaadi. Deebii biyya lafaa keessaa yaada kee deebisi Waaqayyo duratti kufi. Lallabni sitti hin irranne, ergaan sitti hin irranne. Dhaga'uutu sitti irrate jiraachuu sitti irrate. Maal barbaacha deemta fuula Waaqayyoo laata? Namni baay'een Waaqayyoon fedhii Waaqayyoon arguu hin qabu. Suma harka Waaqayyoo irra jiru duwwaa arguu barbaada malee. Abbaabba waldaa kana keessatti si arguu barbaada. Tajaajila koo keessatti si arguu barbaada. Yeroo nama hiiktu, yeroo nama fayyiftu, yeroo nama gargaartu, yeroo balbala nama amantu, yeroo dadhabaa kaastee tarree gurguddootaa keessu, yeroo nama naman ta'u jedhan nama guddaa gootu arguun barbaada. Yeroo seenaa koo geeddartu arguun barbaada. Yeroo seenaa obboleettii kanaa geeddartu arguun barbaada. Merka kee ol kaasi yeroon qabu siifan kadha. Garaanumarraa harka kee bal'ifadhume. Waan biyya lafaa barbaannee dhuma isaa argineerra yaa Gooftaa. Wanta ati keessa hin jirre salphinadha. Wanta ati keessa hin jirre maraatummaadha. Wanta ati keessa hin jirre boqonnaan kennu. Inni ati keessa jirtu qabbana qaba, hiikama qaba. Har'a namni kun garaasaa si barbaadee si hin dhabiin. Garaan obboleettii kanaa si barbaadee si hin dhabiin. Araara barbaadee garaan iddoo kana jiru araaraa fudhatu. Namni fayyina barbaadu fayyina sirraa fudhatu. Si barbaadanii si hin dhabiin. Si kadhatanii jalaan didiin. Deebii laadhu Yesuus. Araba jala radii labaya. Yeela radii nemeekreediya. Saba kootti akkas jedhinaa dubbadhu naan jedha Waaqayyo. Baratti dhaloonni na barbaadu dhiisee waan biraa barbaadutti dachee. Na barbaaddattan taanaan, na kadhattan taanaan akkas jedhinaan jedha Waaqayyo. Waan si jalaa saamame hundumaa siifan deebisa. Nagaa kee nan deebisa. Madaa sirra jiru nan fayyisa. Galmee kee nan ilaala jedha Yesuus. Ola rabata labara diabora. Madaa seexanni sitti baasa. Madaa ton madeessite. Madaa namni si madeesse. Madaa dhokata. Madaa mul'ata. Har'a kaleessa jireenya kee irratti ilaalteettiin of jibbite. Na barbaadi malee godaanni isaa akka hin argamneef nan si fayyisa jedha Waaqayyo. Hidhaa du'aarraa hin fayyita. Hidhaa maraatummaarraa hin fayyita. Mee nan fayya jedhi dubbadhu. Guyyaarraa kaasee lallaba dhufe kanaan barsiisa dhufe kanaan jireenyi kee, manni kee, hafuurri kee, gaa'illi kee, tajaajilli kee, ilaalchi kee maqaa Yesuusin afayyo. 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 Jibbi laphee kee qabate gadi haa ba'u. Hammeenyi si dhaalaa jiru gadi haa ba'u. Dhukkuba ta'ee kan si nyaatu gadi haa ba'u. Haa ba'u waldaa keeti. Haa ba'u laphee keerra. Haa ba'u hafuura keerra. Raajaa bagaadhaa libaariyaa. Reeteelee beekatoo rabacheene meekreediyaa. Akkas naan jedha Gooftaan.
saba gadoof deebisee fuula koo barbaadetti nan argama. Na barbaadadhaa sin gidduutti nan argama. Warra na barbaadutti akkas jedhinnaan jedha. Yoomiyyuu siif abdiin jira jedhinnaan jedha. Mee yeroo lama ani fixeera anaaf abdiin jira jedha. Jedhi ammas. Waldaana na Waaqayyo siif abdiin jira siin jedhaa jira. Mana keef abdiin jira, dhala keef abdiin jira, fayyaa keef abdiin jira, gaa'ila keef abdiin jira, diinagdee keef abdiin jira, abdiin jira. Dhiigoolichaan inni si lolu si biraa dhaama. Inni yaada kee lolu si biraa dhaama. Inni fayyaa kee lolu si biraa dhaama. Balbalatti hin eegne sirratti banama. Eebbatti hin qabanne hiiqamama. Lorraa baatee lebeeriyaa. Hiilas keeleteeya. Kadhatanumaan sii kadhadha. Asii gadi baatee hililleetti akka galtu, gaddatti miti, boo'ichatti miti, ulfinaaf gammachuutti akka galtu. Hafuurri eebbaaf nagaa mana kee irratti haa dhangala'u. Bilbila ulfinaa dhaga'ish. Waa'ee kee inni hin mijanne haa mijatu. Inni wal hin qabanne wal siif haa qabatu. Inni jajallate haa sorooru. Inni cufame haa banamu. Akkas naan jedha Waaqa. Namoota kissiin seexanaarra jiru, namoota kassasamaa jiraatan, namoota 13 humna kissii kana dudda isaanirraa nan tarsaasanaan. Diina isaan ari'atu irraa booda irraan cabsanaan jedha. Ameen, 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 ameen. Sateellaa kee deemee maqaa sitti moggaasaa jiru sirraa dha'eera. Sa maqaa kee addeessaa jiru dha'eera. Sa bayyaa kee qabaa jiru dha'eera. Arraas dhufteettaa si wajjin itti fufu yamee. Abaarsi si wajjin itti fufu, duuti si wajjin itti fufu. Miilli kee lafa galataarra hin dhaabata. Dirree galataa keessa hin dhaabatta. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Mee ofiikii haleluuyaa jedhi na dhuga. Jedhi ammas haleluuyaa. Dabali sadumaa. Haleluuyaan kee dhimma baasa. Haleluuyaan kee kattaa caccabsa. Haleluuyaan kee foolii kee urgeessa. Haleluuyaa keetiin jawwee sirraa dhaama. Guyyaa irraa kaasee karaa keerraa Yesuus hin dhabamin. Mana keetiin Yesuus hin dhabamin. Hojii kee keessaa Yesuus hin dhabamin. Waan gootu hundumaa isa wajjin hojjedhu. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Ilillee galata guddaa Waaqayyoof laadhaa.